Ibidda biqilee fingaannu boona dheeraa dandamaan jiraanna nuti sanyii irraa argamneetu shakkisiisu taateen ta'eemu mul'atu qilleensi kallattii hundaayyuu nabuuti. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa kooti. Waaqayyoof haa galatu. Nagaa jirtu? Ani baay'ee nagaa kooti. Xiqqoo sagaleen na duudee jira. Utaalloon ni qabee jira jechaadha. Utaalloon biyya alaa jiraan jedhina warri biyya keessa jirtan namoonni baay'ee utaalloon biyya alaa jiraa jedhu. Egaa utaalloon biyya alaa ni jira. Nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa kooti. Badaasaa viidiyoo kana galla lakkisaa hin jiru. Nama turre hojjetaa jira. Akkam jirtu jiruuf jireenya haalli qilleensaa maal fakkaata? Har'a garuu yaaduma tokko dubbachuun dhufe. Sababni isaa maaliif hojjettanii? Waan itti fakkaatu tokkorraa waa haasa'uu barbaadeetanii dhufe har'a jechaadha. Xiqqooshi sagaleen baay'ee na duudee jira. Sagaluma na duudee jiru kanaan xiqqooshi haasa'uu barbaade. Egaa sagaleen kiyya akka dhiiraa kurrisanti xiqqoo na qofaasisa. Innaa kanaaf iyyuu bakka jirtan nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu ammallee daddabaleen isiniin hin jedha. Nagaa kiyyataansee obboloonni sabiskiraayib gootanii laayik gootanii na hordofaa jirtan galatoomaan isiniin jedha. Akkasuma laayik sheer gochuun koomentii gochuudhaan warreen jabaadhu jettan hundumti keessan galatoomaan isiniin jedha. Ilmaan Oromoo guutummaadhuma Itoophiyaa wanti taatan biyya kamirraa Faranjiirraa Indoneeshiyaarraa bakka kamirraa kan ilaalaa jirtan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kan maxxansee egaa yaadni irra qabadhee dhufee yaada tokko isiniif qooduu barbaada jechaadha. Amma dandeettii kiyyarraa amma beekumsa kiyyarraa jechaadha. Innis maalidha? Gorsa obbolummaa tokko jechaadha. Namni tokko barataa cimaa yoo ta'e namni tokko barataa dadhabaa ta'uu danda'a jechaadha. Isanii beeku isin beeku dhiisuu dandeessu jechaadha. Isa namni tokko beeku namni tokko immoo beeku dhiisuu danda'a jechaadha. Sababni isaa maaliif yoo jettanii amma miidiyaa kanarra wanti naannaa jiru waa'ee shamarran biyya Arabaati. Innis maali yoo jettanii birrii waggaa 8 nurraa nyaatame birrii waggaa 8 nu jalaa badee kan jedhamudha jechaadha. Sababni isaa birrii waggaa 8 jechuun asiif as miti. Birrii waggaa 1 birrii waggaa 2 iyyuu isaati. Mee amma birrumti 500 yeroo dhumuufi keessanii waan tokkotti balleessitan amma isinitti dhagaa sammuun keessan. Ani akka koo yaada koo jechaadha. Birrii waggaa 8 isaati. Birrii waggaa 1 isaati. Birrumti ji'a 1 na aarsiti. Maaliif? Sababni isaa akka hojjennu beekne ifatamaati jechaadha. Kan nuti hojjennu irriba keenya dhabaa gola haadhurmaa keessatti dadhabaa osoo nyaachuu beeknu nyaachuu dhiisnee osoo dubbachuu dandeenyu dubbachuu dhiisneetu miti kan hojjennu. Hundumti keessan hin beektu gola haadhurmaa keessa waan jirtaniif. Amma namni tokko tarii daldalaa birriin nurraa nyaata yoo ta'e waggaa tokko dhiisaati kan ji'a tokko nurraa nyaata kan ji'a lamaan nurraa nyaata miti maaliif ittiin ergina? Eshi immoo haa ta'u daldalaa birrii ta'uu haadhisu. Yoo edda haadha kootiif abbaa koo yoo haati koof abbaan koo na jalaa nyaatanii birrii waggaa 8 okay eshi haa ta'u na guddisa waan ta'eef xinnummaa kootii kan waan na guddisaniif haa ta'u eshi waan tokko xiqqooshii amma tokko jechaadha. Amma tokko xiqqooshii haa ta'u. Garuu dhiira karaa imoo nutti dhufee karaa feesbuukii nutti dhufee karaa tiiktookii nutti dhufee karaa yuutuubii nutti dhufee nurraa nyaata yoo ta'e faayidaan qabu kun maaliif? Sababni isaa kan ji'a lamaan irraa nyaate miti kan ji'a 3 irraa nyaate miti maaliif ka waggaa 8 kennuun koo sammuun kiyya maal yaada? Golaa dhormaa keessa hojjechuun koo of jijjiiree galee waa tokko godhadhee har'a borus golaa dhormaa keessatti deebina. Iftaanis golaa dhormaa keessa jiraanna. Amma yoomitti golaa dhormaa keessa jiraachuun keenya? Amma yoomitti? Namni tokko golaa dhormaa keessa kan jiraatu tarii waggaa 2 tarii waggaa 3 waggaa 4 waggaa 6 amma jabaate. Eshi waggaa 8 guutuu iddoo golaa dhormaa keessa hojjennee iddoo hin jijjiirreetti maali faayidaan keenya? Namaaf ifa taane shamarran biyya Arabaa namaaf ifa taane ofii keenya dukkana. Sababni isaa maaliif yoo jettanii amma namni tokko abbaan manaa maatiin of hin beekne abbaa manaan jedhamu. Edda maatiin kee beekanii abbaa manaa kee ta'uusaa bartee abbaan manaa kee kun maal hojjetaa akka jiru beekuu qabda. Abbaan manaa kee kun jaalala akkamii si wajjin akka qabu beekuu qabda. Abbaan manaa kee goddanyaa akkamii akka qabu baruu qabda. Kan abbaa manaa kee balleessu goddanyaan taanedha. Osoo goddanyaa gaarii qabaateeti hin balleessu. Hiriyaan koo kun maallaan jedhaa waan ta'eef jechaadha. Namoonni baay'een ijoolleen keenya shamarran biyya alaa jirru nama amanurraan kan ka'edha kan nuti birrii keenya dhabaa jiru. Nama amanurraan kan ka'e birrii keenya dhabnee lubbuu keenya balleessaarra.
Numa kan fooqirraa kufeedu. Numa immoo kan birrii keenya nyaatames kan of ajjeesu. Numa kan miidiyaarraa bu'aa oolu. Maaliif sababni isaa nuti amma yoomitti sammuun keenya dadhabaa ta'a. Gamna ta'uu hin dandeenyu. Eshi nuti amma yoomitti kan gowwaa ta'aa deemu. Amma yoomitti namni nu gowwomsa. Amma yoomitti namni nurraa nyaata. Kanaaf gamna ta'uu nu barbaachisa. Yoo nuti har'a guduunfannee ati kennaaf abbaan keenya nu jaalatu. Isa dhiisaati abbaan manaa keenya nu jaalatee nu fuudhu yoo nuti maan qabaannee gaafa gallee dhaara nuti guuruu danda'a. Sababni isaa maaliif abbaa barbaaddee kennaa turte dhufte nuun jechuu danda'a. Garuu yoo nuti jabaannee birrii keenya qabannee dhirsillee maratti nu barbaada dhufa. Sababni isaa maaliif qabna kaa akka nuti hojjettuu taane hin beeka kaa. Kanaaf iyyuu obboloonni koggolaa dhormaa keessa jirtan birrii keessan qabadhaa. Hin gowwominaa namni isin hin gowwomsi. Namni isin hin gowwomsin. Ebeluun TikTok irratti nafaana boo'ee, ebeluun iddoo akkasitti nafaana boo'ee, ebeluun miidiyaa irra boosichuun faayidaa tokko isiniif hin qabu. Maaliif gamna ta'utu nu barbaachisa waanta ta'eef jecha. Yoo gamna taane kan nuti waa guduunfannee galuu dandeenyu. Yoo waan hundumaa dandeenye amma golaa dhormaa keessatti waa baay'ee danda'a oolla. Hirriba keenya dhabnee ifatamnee baqa waan baay'ee dandeenya jechaadha. Maaliif o'aa dafqa keenya xaraganne dafqa keenya akkasitti cobsineetu birritti amma ji'a sana nu dhuftee kan. Osoo amma maadaamiin kee birrii waggaa 8 kana si dhowwatteeti. Haa ta'ush achuma teessee dhowwatteen garuu irraa fudhattee yeroo namni biraa nurraa nyaatu yeroo Itoophiyaan garagalee nurraa nyaatu. Namnumti waggaa 8 nurraa nyaatu kun maal isaan jedha Rabbi. Rabbuumaa isaan sodaatu, Waaqayyoon hin sodaatuuf gararraatti. Namni keenya gogaa hoolaa uffatee keessi isaa bineensa. Maaliif sababni isaa hojjettan karaa waa namarraa nyaatu, karaa waa namarraa fuudhu, karaa waa nama balleessu barbaada. Kanaaf isin immoo obbolooyyan kiyya biyya alaa jirtan of eeggadhaa. Maaliif sababni isaa yoo nuti of eegnee yoo Waaqayyo nu eegi jenne Waaqayyo sun nu eeguu danda'a. Kana lalatti nuti of gadhiisii taane yookiin nuti of hin qabnu yoo ta'e amma waan hundumaa keessatti namoonni baay'ee waggaa 12 hojjedheen ankaawuntiin koo duwwaadha jedhanii kan boon baay'eetu jira. Waggaa 12 hojjedheen maal jedheen biyyatti gala jedhanii kan bakka garaa garaatti dubbatan baay'eetu jira. Maaliif waggaa 12 hojjennee waggaa 2 hojjetanii immoo kan of jijjiiran baay'een isaanii jiru goobazoon baay'een isaanii jiru kan of jijjiiranii baqa waggaa 2 hojjetanii lafollee bitatanii baqa ani maalumaaf golormaa keessa jiraachuurra galee isuma irratti waa tokko hojjechuu naa wayya kan jedhan baay'een isaanii ni jiru. Waggaa 3 hojjetanii waggaa 4 waggaa 5 hojjetaniif kan of jijjiiranii baay'een isaanii ni jiru. Hunda miti kan akkasitti birrii isaanii nyaatamu. Hundam tokko jira. Kan isa kanaanis hin jaaladha, isa sanaanis hin jaaladha, isa kanaanis hin jaaladhaatti birrii bakkuma garaa garaatti kan facaasan baay'een isaanii jiru. Namoota baay'een beekan namoota akkasii. Maaliif yoo tokko nyaaratti guure tokko yoo haay jedhee tokko kan ergan. Maaliif waan akkasiin barbaachisu? Nuti akkuma namaaf ifa ta'an ofii keenyaaf illee ifa ta'uu qabna. Akka rakkataa gargaar akkuma rakkataa bira dhaabannu ofii keenyaallee sammuu keenyatti yaaduu qabna. Bor maalan ta'a? Dhalli koo maalirraa baratti? Dhala kooti maalan qopheessaa? Maaliin godhaa jechuu qabna. Baay'een keenya osoo abbaa manaa qabnu nama biraatti biliraanna. Osoo maatii qabnu osoo maatiin keenya iyyummaa keessa jiranii nama biraa badhaasna. Kun nurraa hin eegamu. Lekki obboloota koo jabeessaa birrii keessan qabadhaa. Amma yoomitti golormaa keessa ta'e? Amma waggaa meeqatti golormaa keessa ta'e? Gaaf tokko keessa maadaama itoo kamsi jaallatte waa barbaadde sii goote walitti bu'iitii guyyaa tokkootiin baastee nu darbachuu dandeessa. Sababni isaa maaliif? Osooti waggaa 30 bira hojjetteeti walitti bu'eenya guyyaa tokkootiin baaftee qoshaashatti gannu haati. Sababni isaa maaliif hojjette akka haadha keenya akka abbaa keenya bira nuuf hin darbitu. Kanaaf iyyuu nuti immoo maal gochuu qabna? Birrii keenya harkatti qabachuu qabna, guduunfachuu qabna. Akkamitti akka guduunfan hundumti keenya nama tan kaawuntii keenya miti ankaawuntii mataa keenya qabaachuu qabna. Dhuguma immoo abbaan manaa keenya maatiin keenya dabaree abbaan manaa keenya naa guduunfa abbaan manaa kun gargaara jannataa nani abbaan manaa keenya duukaa buunee ijaarrannee birrii keenya kan haala biraatti jijjiirrannee galuu dandeenya. Kanaaf iyyuu adaraan isiniin jedha obboloota koo miidiyaa irratti baataniin boo'ina. Ebeluun birriin irraa nyaatee ebeluu biratti birriin kona jalaa badeettanii baataniin boo'ina. Kanumaayyuu edda isinirraa nyaate dhofkadhaatii rabbii keessan kadhadhaa.
yoo waaqayyo irratti kadhatta waaqayyo deebisinii deebisa. Kanaaf hundumti keessan galatoomaa ulfaadhaa yoo dogoggoreef dhiifama naa godhaa. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaatti naa turaa. Baay'een isin jaaladha. Laayikii sheerii gochuudhaan na